Biiroon dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaaf dhaabbanni godaansa idil addunyaa qindoominaan leenjii guyyoota lamaaf turu magaalaa Adaamaatti kenne. Qaamoleen dhimmichi ilaallatu sadarkaa federaalaa fi magaalota akkasumas godinaalee Oromiyaarraa hirmaachuun leenjii ittisa bobbii seeraan alaa gara biyya alaatti taasifamuu fudhatan. Kaayyoon leenjichaa labsii haarawaa bahee labsii lakkoofsa 1389 muraa 2017 akkasumas qajeelfama hojiirra Olmaa labsii bobbii hojii biyya alaarratti labsii lakkoofsa 1126 muraa 2018 caasaalee isaanii godinaalee fi magaalotarraa hirmaatan hubannoo isaanii cimsuun godaansa seeraan alaarratti akka hojjetaniif ittisan taasisuuf akka ta'es ibsame. Hoogganaan biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa dargaggootaaf dubartoota humna oomishaa ta'an bobbii hojii karaa seeraan alaa gaggeeffamuu karaa seeratitti deebisuuf caasaalee keenyaa godinaalee fi magaalotarraa hirmaataniif hubannoo isaanii cimsuuf jechuunis ibsan. Dargaggoonni keenya shamarran keenya osoo kallattiin alatti daandii silaa deemuu qabanii alatti rakkoon adda addaa isaanirra hin geenye akkamitti karaa seera qabeessaan deemaniitiin ofiifillee biyyaafillee bu'aa buusuu danda'an irratti marii bal'aa gaggeessinaa jechuudha guyyoota lamaan kana. Kanaan wal qabatee immoo marii keenya keessatti labsii haarawaatu dhufee jechuudha. Labsii haaraa mirkanaa'e kana keessatti maaltu bobbii biyya alaa kanaa wajjin beekuu nu barbaachisa. Ofii keenya ogeeyyiin godinaa fi magaalaarraa dhufan yoo waan kana beekan hojii isaanii qixaan hojjetanii milkeessuu danda'anii jechuudha. Wanti nuti barbaannu dargaggoonni keenya shamarran keenya karaa seeraatiin karaa seera qabeessa ta'an deemanii biyyaan ba'a ofillee gargaaranii biyya ofiitillee sharafa alaa argamsiisanii fi biyya isaanii ijaaruudha jechuudha. Dhaabbata sadarkaa idil addunyaatti ofiisarri piroojeektii biyyoolessaa hojjettoota dhimma hawaasummaa obbo Zariuu Yashixilaa labsii lakkoofsaa 1389 muraa 2017 fi hojiirra oolmaa isaarratti hojjettoota biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa hooggantoota fi ogeeyyii godinaaleerraa hirmaatan hubannoo isaanii cimsuuf leenjii guyyoota lamaaf turuu qopheessine jechuun ibsan. በአዲሱ አዋጅ ቁጥር 1389 እና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የወጣውን መመሪያ 1126 2017 ዳብሻ ቆጣጠር የወጣውን መመሪያ ሁለቱን ላይ labsii haaraa bahee labsii lakkoofsa 1389 muraa 2017 fi qajeelfama isaa hojiirra oolchuuf kan bahe labsii lakkoofsa 1126 muraa 2018 qaamolee dhimmichi ilaalu magaalotaa fi godinaalee Oromiyaarraa hirmaatan hubachiisuuf sagantaa guyyaa lamaaf qopheessinedha. Kanas gara fuulduraatti hojiirra oolchuun mirgi lammiilee akka kabajamu taasisuuf የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨበጫ የሁለት ቀን መድረክ ነው ብለን እናስባለን ማለት ነው። ዳይሬክተሮቲ ቦባኢንሳ odeeffannoo gabaa hojii biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Aadde Faantaayee Taaddasaa bobbiin hojii biyya keessaa fi alaa jiraachuu himuun labsii lakkoofsaa 1389 muraa 2017 fi qajeelfama hojiirra oolmaa isaa 1126 muraa 2018 bahee qaamolee dhimmi ilaallatu hirmaachisuun hojii bobbii seeraan alaa akka karooraan hojjetamuu fi hoogganamuu taasisuuf galmeerraa jalqabee ulaagaalee jiru wal hubachiisuuf jechuun ibsan. Bobbeensa hojii biyya alaa kanaan dura labsii mataasaa danda'e qajeelfama mataasaa danda'etu ture. Amma immoo akkaataa ammaa biyyi keessa jirtu wajjiniin wal qabate labsiin kun akka haaraatti baheera jechaadha. Labsiin 1389 muraa 2018 bahee fi qajeelfama 1126 muraa 2018 bahee kanarratti qaamolee dhimmi isaa laallatu kana hubachiisuudhaan akkaataa tajaajila hawaasni argachuu qabu mootummaan illee hojii kana bifa hawaasa bira gahuu qabu sanaan geessisuudhaa fi dhimmamtootaa fi godinaaleef magaalotaa waamneetu hubannoo sana kenninee hojiin akkaataa karooraatiinis ta'e akkaataa bobbeensi hojii biyya alaa tajaajilamtoonni barbaadan sana hubachiisuudhaan hojii kana hojjechuudhaa fi
Dabalataan hawaasnis bobbii biyya alaarratti gaggeeffamu kenna tajaajilarraa hubachuun jiddu deemtotarraa of hambisuu abbootii amantaa dabalatee miidiyaaleenis bakka jiranitti odeeffannoo sirrii kennuu qabu jechuunis waamicha dhiyeessan. Keessattuu kenna tajaajila addee tokkorraa deemanii bobbeensa hojii biyya alaa jechuun maal jechuudha? Inni seera qabeessa maal jechuudha? Akkamitti deemama? Akkamitti leenji'ama? Akkamitti paaspoortiin bahuu danda'a? Akkamitti eejensii bira gahuu dandeenya? Inni jedhu sun sadarkaadhuma kenna tajaajila addee tokkotti xumurama waan ta'eedhaaf odeeffannoo argachuun inni guddaa odeeffannoo kennuudha jechaadha. Odeeffannoo gabaa hojii kana yeroo kenninu namni rakkoorraas of baraara, beekees deema, dallaaltotaaf qisaasamaa yeroos qarshiis irraa of qusachaa deema. Maatiin illee kana beekuu qaba jechaadha. Hooggantoonni fi ogeeyyiin magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa bakka adda addaarraa hirmaatan muuxannoo kanaan dura qabanii fi hubannoo leenjicharraa argata fayyadamuun dargaggoota fi dubartoota karaa seeraan alaa godaansa taasisan hubachiisuun gama seeratitti akka fidan ibsan. Godaansa seeraan alaa lammiin waliigaltee biyyoota lamaaniitiin alatti gaafa godaanu rakkoolee adda addaatu irra gaha. Kanaaf isaan bisuudhaaf immoo hubannoo kennuun barsiisuun dirqama ta'a waan ta'eef keessattuu akka magaala keenyatti waan guddaan hojjetamu akka qabuu fi hubannoo kanan dura qabnu fi kanan har'a argadhe kana qindeessinee godaansa seeraan alaa gara biyya alaatti gaggeeffamu kana hir'isuudhaaf hojjechuu akka qabnudha waan natti dhagahamu jechuudha. Labsiin kanaan dura ture labsii bareedaadha. Labsii kanaan dura irratti ammoo labsii amma haaraa fudhannee kanarratti dabaluudhaan hubannoo asii gallee waan amma asitti hubannoo arganne kan ammoo isaaniif hubannoo isaanii qoonnee fi labsii kanarratti hubannoo akkuma asii gad deebineen kenninaaf jechuudha.